Maqaan kiyyoosniyaa Kadir Martuu jedhama. Kanin itti dhaladhee Finfinnee, kanin itti guddadhee Hirnaa, kanin jiraadhu Adaamaadha. Sanirraan bakka ishee harkachuuf hedduu tokko lafee bilbilan qabdu yaa nama bilbilan qabneef hangam akka laffaan deddeebi'ee maal jee sababa ishii namoota hedduu dhiyaadhee boodarra turee bakka baatii 7-8 booda namatti himee namni isitti himee isiin san boodarra bakka turtee namaatu itti himee wayaa hiyyaa qorachuu eegalte sana keessi itti jaalatte isin ni Hedduu tureetiin ture inni gizee hunda dhufaa mana antu tureetiin eegas booda Husniyaa Kadir Martuu yeroo ammaa kanatti abbaa manaa ishee jalqabaa hiikuudhaan ilma aartistii Elemoo Alii waliin gaa'ela dhaabbachuun fuula sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti tamsa'ee argamaa jiraachuun dhaga'ame. Kan asirraa argaa jirtan cidha durbee Husniyaa Kadir Martuuti. Cidhi kun haala ajaa'ibaatiin qophaa'ee aartistoota kanneen Elemoo Alii dabalatee aartistoonni beekamoo hedduun cidha kanarratti hirmaatanii gammachuu cidha intalaa aartist Kadir Martuu gaafa hirmaatan viidiyoon garaagaraa kan mul'isu yoo ta'u, egaa intalli Kadir Martuu kuni akka fuula sooshaal miidiyaa garaagaraarraa dubbachaa jiran akkasuma miidiyaa garaagaraarraa akka odeeffannetti abbaa manaa ishee jalqabaa erga hiiktee booda turtii muraasa booda erga adda ba'anii mana murtiin garuu osoo adda hin ba'in abbaa manaa ishee lammaffaa kan ta'e aartist Elemoo Alii ilma isaatti heerumuun dhaga'ame. Akkasuma qophii cidha isaanii irratti aartist Elemoo Alii weelluu jaalalaa garaagaraa weellisaa gammachuu mucaa isaatii gaafa qooddatu viidiyoowwan hedduun ni agarsiisu. Akkasuma Husniyaa Kadir Martuu gaa'ela ishee jalqabaa sababa maaliif diidde kan jedhu haga ammaatti odeeffannoon gahaa hin jiru. Garuu fuula sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti namoonni baay'een waan hedduu dubbatu. Ilma Elemoo Alii fi Husniyaa Kadir Martuu baga gammaddan jedhanii gammachuu isaanii namoonni baay'een gaafa qooddatanis ni dhaga'ama. Kanumaan kan wal qabatu aartistii Kadir Martuu intala kanaaf sagalee waan ta'e yookiin waan dubbate tokko hin qabu. Kanumaan kan wal qabatu egaa yeroo ammaa kanatti abbaan warraa ishee OBN yeroo jaalalaa irratti qophii jaalalaa moonetti beeksisaa qopheessaa turte irratti dhiyaatanii seenaa jaalala isaanii dubbatanii turan. Seenaa jaalala isaanii kanas gaafa dubbatan akkaataa itti wal baran akkasuma nama mana namaatti akka wal baran mana nyaataa iddoo isheen ooltu iddoo isheen hojjettutti akka wal baranidha kan dubbatu. Yeroo sanaa abbaa mana nyaataa sanaa fi abbaan manaa ishee jalqabaa sababa wal beekaniif achi laaqana nyaachuu dhaqee mucayyoo achitti argee onneen koo itti na rifate. Ergasii booda deddeebi'ee nyaachuun jalqabee intala nan jaalladhee ergasii booda intala kiyyaa siifan kennanaan jedhe abbaan mana sanaas jedha. Isa booda turtii keessaa ishee jaalladhee mana sanatti osoo hin deddeebi'uu turtii yeroo muraasa booda gaa'ela dhaabbachuuf murteessine. Akkasuma osoon afaan kootii baasee itti hin himin nama biraatu akkan jaalladhu itti naaf hime jedha. Ergasii booda yeroo muraasa erga turtee booda gaaffii jaalala isaatii fudhattee gaaffii jaalala isaa erga fudhattees waliin jiraachuu akkasuma gaa'ela waliin dhaabuuf hariiroo jaalalaa hedduu keessa erga darbanii booddee cidha dhaabbatanii yeroo dheeraa wajjin jiraatan qophii yeroo jaalalaa OBN irrattis dhiyaatan akka abbaa warraa ishee jalqabaa jedhutti haruusa mucattii Kadir Martuu jedhanii namoota hedduun maxxansanis inni garuu haga ammaatti fuula sooshaal miidiyaa irratti ba'eellee hin maxxansine. Erga wal lolanii abbaa manaa ishee wajjin gargar ba'anis isa waliin araaramtee wajjin jiraachuuf fedha akka hin qabnedha namooti baay'een kan dubbatanii. Iccitiin gargar ba'uu isaanii akkasuma maaliif gargar ba'an kan jedhu garuu haga ammaatti wanti beekamaan hin jiru. Mucaan akkuma argitan cidhi ajaa'ibaa qophaa'ee dikooriin qophaa'ee magaalaa Adaamaatti cidha ajaa'ibaadha qopheessanii kan isaan gaa'ela dhaabbatan. Kan gaa'ela ishee wajjin dhaabes ifaan ifatti ilma aartist Elemoo Alii yoo ta'u
Ilmi aartist Elemoo Alii kun egaa kanaan dura dubartoota hedduu wajjin namoota jiraataa turedha jedhanii namooti hedduun ni dubbatu. Garuu intalli Kadir Martuu Asnihaan gurbaa kana filattee wajjin jiraachuudhaaf gaa'ela ishee lammaffaa isa waliin dhaabbatteedha kan isheen jirtu. Akka fuula sooshaal miidiyaa garaagaraa irraa argaa jirru kanatti akkasuma namoonni baay'een yaada isaanii yoo kennanii dubartiin gantuudha, dubartiin hin taatu, dubartiin hamtuudha jechuudhaan bifa walalootiin suuraa isheef suuraa gurbaa kanaa wal bira qabaniidha kan maxxansaa jiran. Akkasuma egaa abbaan warraa ishee jalqabaa agaammaatti miidiyaa irratti ba'ee waan jedheen qabu. Namooti baay'een garuu kan isaan dubbachaa jiran maaliif akkana gootee jedhanii kan isaan dubbatanii, namoonni baay'een immoo intalli Kadir Martuu kun har'a namootaa wajjin wal bartee miidiyaa irratti baatee beekamtee ergasii booda abbaa warraa ishee jalqabaa gante. Akkasuma intala aartistiitii mucaa kabajamtuudha, gootarraa dhalatte, isaaf gootummaan kormaan itti dhagahamuu danda'a jedhanii namoonni baay'een ni dubbatu. Kanaan dura garuu namni ishee gargaaru eessa jirti jedhee namni ishee qoratu hin turre jedhu. Erga gurbaan abbaa warraa ishee jalqabaa ishee fuudhee jireenya ishee jijjiiree bifti ishee jijjiiramee bultiin ishee bareedee durba qarree fakkaattee booda isarratti dhiira biraa haasofsiisuu akka jalqabdeedha namooti baay'een shakkiidhaan kanaasa'an. Kanuma keessa gorsa garaagaraa inni kennuufiif gaafa yaalu isa dhaga'uu diduudhaan wantoota garaagaraa irratti walitti bu'uudhaan akka walii kanidha. Odeeffannoon baay'een karaa sooshaal miidiyaa kan tamsa'aa jiran yeroo ammaa kana egaa intalli Asnihaa Kadir Martuu kun yeroo ammaa cidha dhaabbattee magaalaa Adaamaatti ilma Elemoo Alii wajjin cidha dhaabbatanii jireenya isaanii jiraachaa akka jiranidha kan dubbatamaa jiru. Kanaafuu hordoftootaaf kabajamtoota Adaamaa deelmarti keessan Itoophiyaa fi Oromiyaa biyyoota garaagaraa keessatti gaa'elli namoota baay'ee akka tasaatti diigamaadha kan inni jiru. Yeroo ammaa kana ilmi Elemoo Aliis muuziqaa isaa kan inni dhageessisaa jiru, gammachuu isaa qooddataati kan inni jiru. Intalli kun garuu kanaan dura heerumteedha kan jirtu, innis hin beeka. Osoo beekuu gaa'ela namaa diigee intala kana fuudhuun isaa dogongora isaadha jedhanii namoonni baay'een illee dubbachaa jiru. Miidhaginni intalaa nama booji'us nama heerumtee galte yookiin abbaa manaa ishee hiikte sababa maallaqaaf abbaa manaa ishee dhiistee deemte irraa fagaachuu qaba jechuun namoonni baay'een kan dubbatan ni jiru. Qophiin Adaamaa Deel odeeffannoo wayitawaa keenya guyyaarraa kana fakkaataa. Asnihaa Kadir Martuu gaa'elli kee kan itti filattee eebbifamaa siif haa ta'u, abbaa warraa kee jalqabaa waaqni jajjabina isaaf kennu jennee yoo dabarru. Akkasuma ilma aartist Elemoo Aliitiin gaa'elli kee haa eebbifamu, amala kee duraarraa deebi'ii, dhuguma yoo isheen jaallatta ta'e maallaqa qofa osoo hin taane jaalalas itti agarsiisi siin jedhu hordoftoonniif kabajamtoonni abboota keessanii gamanumaan sooshaal miidiyaarraa waan salphinaa hojjetan kan jedhanis namoonni hedduun jiru. Abbootiin isaanii qabsoo Oromoo keessatti nama ga'ee guddaa taphatan yoo ta'u, isaan garuu waan hin taane raawwatan, gaa'ela namaa diiganii gaa'ela ofii isaanii dhaaban jechuun namooti baay'een qeeqa isaaniidha kan dhiyeessaa jiran waan ta'eef galatoomaa ulfaadhaa. Turtii keessan waan wajjin taasifattaniif yeroo gaarii qabaadhaa, ulfaadhaa. Qophii keenya ittaan hordofuuf chaanaalii keenya sabiskiraayib godhaa. Yaada keessan nuuf qoodaan dhaamsa keenya isa xumuraati. Galatooma.